قولوا بربادنا ودوس همزة التي نقوسان بر ما همزة دينغ دغاف ولين تبنو سرجين كان كيكون نغا يعني قال جتتي يادا نغا يعني ون يريتا يادا يلتيني اتفو ون قوسان انجرو اتقوسان انجرو انين همزة يو سي فوريت انجد ان نمتي كما دمال نمتي نوميت يعني ارغداني مي ربي نسان ولت هذا بلو ان ما كما دمال نما تقدميت nama tigaddu malee nama tigammadu miti. Kanatti mana Suudaanii walitti dhaqan jedhanii maal beekanii? Jecha kana dubbadhee miti ani. Biyya kanatti mana Suudaanii walitti dhaqan jedhanii nama keessa beeku gaafadheetiin dhukkee walirraa kaafna malee heerumteetiin iman jiraannen jedhee dubbadhe. Wallahi billahi namni sun dheengaddalee si jala ture. Wallahi billahi mana Suudaanii walitti dhaqan jedhan summa wallahi warabbil kaabaa itti kakatte. Tanumaan qofan barbaadaan. Argitanii ammana Suudaaniitii miti gadi bayanii eessaan ruuzii bitatanii eessaan timaatimii bitatanii eessaan shunkurtii bitatanii rabbiin natti ragaadhaan beeku wallahi billahi hin beeku maatiin kiyya waa'ee kan osoo dhagahe wallahi maatiin kiyya waan kan osoo dhagayanii maatii waa'ee kana wallahi ni maraatan waa'ee kana osoo dhagayanii jechuudha osoo dhagayanii ni maraatanii jechuudha. Tani kanaafuyyu warra Suudaanii jala oolutuuyyu warra Suudaanii wali oolutuuyyu beeka waa'ee Suudaanii. Ani waa'ee Oromootiif Oromiyaati yaa malee akkuma isin beektan kana akkuma isin argitan kan afaan birootu hin beeku afaan Oromoo malee. Afaan Oromoo takkitti abbaan kiyya na barsiise qofan beeka. Ayyaaletti arsiisan tanu ta'ila jechuu sani hin beekne. Hasa yang nyaachuuf hasa laaquu tan hin beekne san qabaa jechuudha. Fayyaaletti san qabaa. Ammas ta ilma namaa tuffachuu hin qabne takka. Ta ilma namaa wanna jechuu hin qabne takka qaba. Mucaan daa'imnis waanaan jennaan rispeektii qabaafi. Argaa turtan jechuudha kaleessa. Gannuu taa'iidhaaf gad dubbadhuuf gadi wanno jedhiini dibqaaf guddaa irratti kabajaa dila sanii dhabuun geessite jechuudha. Kabajaa dila sanii. Nama 8,000 irratti kabajaa dila sanii dhabuun geessite jechuudha. Beetu soddaa lagatti yookaan maqama dhoofti. Annu warri na arrabsitan na arrabsa ashaaroon na arrabsa bar. Bunan na arrabsa seetanii buna duudan na arrabsa seetanii ashaarotu na arrabsa. Ashaaroo jechuudha. Qola muuziqaa irraa kaasantu na arrabsaan qola muuziqaan qunchisanii irraa kaasanii garaa keessaa fira nyaatanii qola muuziqiitu na arrabsaa jechuudha. Ashaarotu na arrabsaan buututtu luqqaatu na arrabsaan. Mee gadhooftanii osoo laaltanii viidiyoo akka jalatti hin argitan. Mee gadhaa jala seenaa warra jala waa barreessu laala. Viidiyoo akka takka jalatti hin argitan. Viidiyoo akka takka. Viidiyoo maqaa qabdu jala hin argitan jalatti. Jala seenaa laalame wallahi hin argitan viidiyoo akka takka. Konfidensi ol baatee dubbattuun hin qabdu fuulli isii cinaan kun gubataadha. Cinaan kun fayyaa qaba. Cinaa kana maadaatiin hinaaffaadha michiidha gubee. Cinaan kun gubatee jira. Cinaan kun fayyaa qabdi. Fuula ol baatee haadha faateetiin waa jettu hin qabdu koomentii gara teettee. Shaan mudetti maali jette? Shaan godha haadha faatee biraan naangaya. Viidiyoo kana shaan godha haadha faatee biraan naangaya. Haadha faatee mata dullatti dhiira sagal dhungatti. Ani hin dhungadhee miti. Rabbii jedhaati keessattuu shamarran dhiifa naa godha dubartii biyya Arabaa jechuu kan kootiif isin qaaliidha dubartiin biyya Arabaa. Ammas qimamii mana madaam keessa warra mana madaam keessatti danfa keessan akkana xururataa hojjetaa jiraattan hin jedhuan. Shamarran biyya Arabaa yoo jedhu shamarran biyya Arabaa dhee dubbadhu narra hin laalina. Ani isiniin hin jedhu warra mana madaam keessatti danfa xururatanii bultan isin koodiin keessanii fi koorsiin keessanii fi jireenyi keessan jireenya addaati. Wannoo naqee jechuudha wiksii naqee yookaan haraqee haayilaandii bishaaniitti naqee bishaanitti dabalee haayilaandii bishaaniitti waliin qabatee deemu. Warra ammas jechuudha ni beektanii miti qorqoorroo tokko jechuudha ka bishaan qorrisiisutu jira. Ka bishaan itti naqan kan irraa bananii dhugan jechuudha. Isa san keessatti achi keessatti naqattee isa keessa dhugaa deemti. Gurdii jilbarra godhattee jechuudha. Mataa salaata fardaatti dhoofte. Dabili yara. Dabilo guys. Dhiira waatiin jettu abaari.
akka ammaa isin deebiin. Afarso. Hui bareeddoo yenne qimam yenne innaatti. Sidhabee bara ciinatumaa jiranii dhibba shantama na ciinatumaa jiranii bara. Afarsoon kiyyallee lola addunyaa sadaffaa baneedhaan. Afarso. Halo. Dalam bara kana nama ayah dua dabo. Arafat ya ayah ini. Asi dokter di mana bang? Kono obboleessi kiyyaa dinu lama fuudhee horataa jiraati takkitti birmaa sodaatti. An kanaaf reetii jaaladha bar onnee sibiilaa qaba. Sibiila diimaa nyaadhu yaa jirti wallahi intalo laatanii naaftu jechuun adiitutu sagalee qaqqabatte. Naa maratti. Sibiila diimaa nyaadhu jette wallahi tutu sagalee qaqqabatte. Baddu umar gubadde mana kana keessatti. Akkasitti loltu garaana nyaataan isa raraarsuu fi haadha usan ati sa'aadhi deemee afur yeroo naan kennitu yoo beerri walloon tollee kanuma ajandaa godhatettee natti aartee kunoo lafa kana afattee bulte firaash. Itti dhiisifatan taasisiifi maa fakkaatti ati yoo gabbaate illee homaa waa dhabdaami. Kasih baru naliatin. Kasih baru naliatin afatte lafa bulte gallali yutidis. Abul tolak. Lafa bultu tidis. Yo isin akka carraa ta'e sokkitte mana kee malee bakkeen dhayituun qabduutiin hin deebisin achumaan dallaala waa liibiyaan irra haa deemtu na gubde. Ati sokkee kana liibiyaa kana maaf hin qajeelchine silaalaa laanummaa nama sunu sitti heerumaa bar. Kuni qabsoma isin godhaa turte ishin jettu karaa kanaan intala wajjin dhunne gaa dura lakkoofsonoo gatte baan liibiyaa deemte xayyibaan jennaan mee lakkoofsa keenaa kan jettee lakkoofsonoo irraa furan. Laa ta'u maal goota ta'e isin sossobdee maal homaa goggooteen jira miti gara liibiyaa kana achi qajeelchita. Shamarran meeqa akkana si eeggataa jira isii sodaatan malee waan hin wallaalanii akkana si eeggataa jira akka adurree kanatti akkanatti. Intalli kee kun sirrii garuu hin deemtu. Liibiyaan deemtu. Yoo liibiyaan deemnu ati badiiti mana kiyya koottu gadi bahee mana reedii dhaqee deebi'a jedhi badii mana kiyya koottu mala siidhaya. Na argiti kaa qaawwatte. Kuno afaan funyaa wal jalaa ramaa. Si argu. Isiino manuma kettaa. Badiiti mana kiyya koottu mala siidhaya mala ajaa'ibaa kana si mala kaasirra si maluu hin mallee. Gaafa kan maal goota sitti fakkaate mala san irratti fayyadamta. Malli annamaadha tokkooyyuu kakaa saareen jiru kan ittiin milkaa'e malee. Guys, tapi kau ramah. Nah, amantii fi kanaaf garaa na nyaatti wallaawa. Wallahi si bira dhaqee manta. Warri haadha faate bira jirtan hundi keessanuu fooloo godha jaartii doktora guys akkaawuntiin guddaan jalaa gubate akeekasanuu isimaa firan qabne kana chaayinan illee ni jibbiti. Asin galaa. Ma. Yoo asin. Nafsi online roobana akkaawuntiin kun. Injiru san. Gattaa yeroo jedhi saalfadhe ana uumsu billaahi maali mogolee nagara. Remote pare abbo. Remote pare bar. Ebarne tu bombono la mara ke na ya rabbi kiya. Oh iya. Ayer era doctor era to kama. Bombolino guys tamada biti. Another one. Bolina na nagutan ko pamilya man nabate agas gamin. Sisena. Na? Kapus bara. Filang kau. No. Takkan saya ko naman berbeda na to. Main double it up. Ahun double no ya kita no guys. Guys double no. Wine. Double it. यार तो नमा मार गोदा डालता थी गाइस टाइमिंग गिरा ना यूरो ते बाबूरे नंदू
Suudaanii taa'ee likkii nagalchaa. Boonan mana Tigroota tuyyuu Idriisiin shaaworii galchee dhiyoo kana giiftii naa kenne. Mana kun silkii dhaadhatee. Dhumanaa eegaa dhumanaa eegaa dhumanaa eegaa saba qixmatiiti. Timing guys. Nor go ibra tha. Inshallah jiran taraan. Waan kiyya bicha waan isin bira jiru naa barbaadan malee. Ay girgirri dhiisi tasgabbaa'ee odoo dhagarra. Ayaan tasgabbaa'eetu jira.